Godina Arsiitti milishaan dargaggoo rifeensa sirreessu tokko erga ajjeesee booda hidhaan adabamuun himame. Oduu biyya alaatiin waraana Raashaa waliin seenutti Doonaald Tiraamp Yukureenitti quba qabuun dhagahamaatiin jira. Michuu isaanii kan taate Yukureen irratti quba qabuun kun yeroo lammaffaaf akka ta'es yoo himamu, Yuukeen ammoo Suudaan gargaaruu ittuma fufa jechuudhaan dhaabbannaa isii itti fufteetiin jirti. Oduu kanaa fi kanneen biroo qindeessinee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin haa gahu. Qaroo miidiyaa laayik sheer gochuudhaan namoota kanaan dura hin michoomin biraanis akka geettanasumaan isin affeerra. Oduu waqtaawaa fi oduu dinqisiisoos argachuu kan dandeettan qaroo miidiyaa laayik sheer sabiskaraayib yoo gootanidha. Arsiitti milishaan nama rifeensa sirreessaa ture ajjeesuun kan dhagahame yoo ta'u, taateen kun godina Arsii aanaa jajuutti kan mudatee fi waan nama amanuu hin dandeenye yoo ta'u jiraattota biratti dheekkamsa kaasee ture. Haa ta'u malee milishaan kunis seera jala ooluudhaan hidhaan akka itti murtaa'es dhagahameera. Guutuu isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Innis miseensa milishaa meeshaa waraanaa nagaa uummataa ittiin tiksuuf yookaan eeguudhaaf kennameen lubbuu namoota nagaa lama haala rifaasisaa ta'een iddoo tokkotti galaafate. Abbaan alangaa godina Arsiitti abbaa adeemsa qorannoo yakkoota adda addaa kan ta'an obbo Aschaaloo Alamaayyoo waa'ee taatee kanaa haala itti aanuun himaniiru. Himatamaan maqaan isaa Muhammad Amin Kadir jedhamu godina Arsii aanaa jajuutti milishaa gandaa ta'uun filatame. Milishaan kun aanaa jajuu ganda alaagaa duree jedhamutti akka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa 13/4 bara 2017 meeshaa waraanaa kilaashii jedhamu hojii nageenyaatiif kan itti kenname yookaan hidhateen lubbuu namoota lamaa iddoo tokkotti galaafate. Miidhamaan dhuunfaa Hasan Nuuruu jedhamu gandicha bakka gabayaa Harawaa jedhamu keessatti rifeensa sirreessuudhaan kan of jiraachisuudha. Milishaan kunis bakka hojii miidhamaa kanaa deemuudhaan maaliif walgahii hin baane jechuudhaan haal duree tokko malee meeshaa kilaashii qabatee jiru nyaachifachuudhaan utuu miidhamaan kun rifeensa sirreessaa jiru itti dhukaasee ajjeese jedhama abbaan alangaa aanichatti argamu. Miidhamaan rifeensa sirreessaa ture battalumatti yoo du'u manicha keessa kan ture namni biraa Gannaa Abdurroo jedhamu ammoo rasaasaan milishaan kun itti dhukaase kanaan miidhaan cimaan irra gahee mana yaalaatti erga geeffamee booda yeroo muraasa booda lubbuun isaa akka darbes himameetiin jira. Milishaan kun tarii miidhamaa kana waliin haaloo fi lola qabaa jechuudhaan gaafiin kan gaafataman obbo Aschaaloon galmeen qorannoo yakkamaa kanaa sababa walgahii maaliif hin baane jedhuun alatti dhibdee taatee sanaatiin dura namoota kanneen gidduutti uumame akka hin jirre kan agarsiisudha jechuudhaan dubbatan. Waajjirri poolisii aanaa jajuus milishaa sababa walgahii maaliif hin baane jedhuun nama osoo hojii irra jiru ajjeese kana to'achuun galmee isaa qulqulleessee abbaa alangaa godina Arsiitiif dabarsee kennuudhaan obbo Aschaaloon ifa godhaniitiin jiru. Isaan booda ammoo abbaan alangaa godina Arsii nama kanarratti galmeewwan himata lama banuudhaan mana murtii ol aanaa godina Arsiitti dhimmichi ilaalamaa ture. Himatamaan kunis ragaa ittisaa nama tokkotti dhiheeffatus ragaan kun irraa ittisuu waan hin dandeenyeef abbaa alangaa ragaa namaa fi mana yaalaa dhiheeffachuudhaan himatamaan kun yakka ittiin himatame lamaaniinuu balleessaan itti murtaa'eetiin jira. Haaluma kanaan galmeen himannaa kanaa ilaalaa kan ture manni murtii ol aanaa godina Arsii falmii gama lamaanii bu'uura godhachuudhaan dhaddachaa akka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa guyyaa 18 ji'a 7 bara 2017 ooleen miseensi milishaa kilaashiidhaan lubbuu namoota lamaa galaafate kun hidhaa cimaa waggaa 21tiin akka adabuuf murteessuun isaa obbo Aschaaloon himaniitiin jiru. Oromiyaa keessatti yeroo garagaraatti haalonni akkanaa kun kan baay'atan waan ta'eef hawaasni gochoota akkanaa kana yoo argee eeruu isaa qaama mootummaatiif akka kennus gaafatameetiin jira. Magaalaan Harar miseensa Federeeshinii Magaalota Turizimii Addunyaa ta'uun dhagahame. Konferansiin Federeeshinii Magaalota Turizimii Addunyaa Hong Kongitti taa'amaa jiru magaalaa Harariin miseensummaadhaan simachuu pirezidaantiin naannoo Hararii Ordiin Badirii ibsan. Magaalaan Harar miseensa federeeshinichaa ta'uun ishee magaalota biroo waliin hariiroo akka cimsitu kan gargaaru ta'uu pirezidaantichi ergaa fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti katabaniin yoo ibsan, kana malees damee turizimii caalmatti akka si'oomu carraa guddaa akka biyyaattis uumti jedhan. Bara 2023 magaalaan Harar magaalota Saharaa gadii jiran keessaa miseensa dhaabbata magaalota hambaalee addunyaa taate galmaa'uun ishee jalqabaa ta'uun ni yaadatama. Akkasumas magaalattiin hambaa addunyaa Jagol dabalatee hambaalee dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNESCOon galmaa'an hedduu kan qabdudha. Dabalataanis magaalattiin
Magaalaa lammiilee nagahaa wal danda'uu fi gamtaan keessa jiraatan ta'uunis UNESCO irratti beekamteetiin jirti. Kun ammoo maqaa biyyaatis kan ol kaasuudha. Korporeeshinii Teekinooloojii Ijaarsa 3D gara Itoophiyaatti galchuuf jedhame. Korporeeshiniin manneen federaalaa Teekinooloojii Ijaarsa 3D gara biyyaatti galchuuf dhaabbata ijaarsaa Awustiraaliyaa Baawumeet jedhamu waliin waliigalteen dhagahameera. Hojii raawwachiisaan olaanaan korporeeshinii manneen federaalaa Rashaad Kamal hooggantoota ol'aanoo dhaabbatichaa waliin teekinooloojii maxxansa 3D akkaataa hariiroo isaanii hojiirra oolchuun danda'amu irratti Awustiriyaatti mari'achuun isaanii dhagahameera. Rashaad Kamal dabalatoonis muuxannoo qooddachuudhaaf ijaarsi idil-addunyaa maashina teekinooloojii ijaarsaa Jaarman Muunikitti geggeeffamu irratti hirmaataniiru. Korporeeshinichi kanaan dura teekinooloojii ijaarsaa almuuniyeemii Ovid waliin ta'uudhaan Kooriyaa Kibbaa irraa fichisiisuun bal'inaan kan hojjechiisu ta'uun ni beekama. Teekinooloojiin ijaarsaa maxxansa dhaabbata Waankoo isaanii waliin kanneen hojii isaanii hojjechuun itti tures yaadachiiseera. Korporeeshinichi teekinooloojii ammayyaa industirii ijaarsa Itoophiyaatiif yeroo sadaffaaf kan beeksise ta'uunis ifa godheera. Teekinooloojiin kun fedhii teekinooloojii ijaarsa ammayyaa Itoophiyaa keessatti guddachaa dhufee fi hanqina dhiheessii teekinooloojii ijaarsaa damichaan mul'atu furuudhaaf gahee ol'aanaa qabaachuu himaniitiin jiru. Naannoo Kibbaatti ayyaana sooma hiikaa sababeeffachuudhaan sirreeffamtoota seeraa 990 dhiifamni taasifame. Naannoo Kibba Itoophiyaa ayyaana sooma hiikaa sababeeffachuudhaan sirreeffamtoota seeraa 990 dhiifamni akka taasifame himaniiru. Namoota ulaagaa dhiifamaa guutan 990 dhiifamni godhamuu pirezidaantiin naannichaa obbo Sirreeffamtoota seera turtii mana amala sirreessaa keessatti naamusa gaarii agarsiisanii fi ulaagaa dhiifamaa guutuu isaanii boordiin dhiifamaa mirkanaa'ee dhiyeenya kana dhiyeeteef dhiifamni godhamuu isaanii himaniiru. Kanneen keessaa 985 dhiifama guutuun mana amala sirreessaa irraa kan gadi lakkifaman yommuu ta'u 5 ammoo yeroon adabbii isaanii hir'ifamuuf eeraniiru. Namoota dhiifamni taasifameef keessaa 73 dubartoota tahuu ragaan waajjira pirezidaantii naannichaa irraa argame ni agarsiisa. Adeemsi nagahaa lammiilee Suudaaniin hoogganamu jeequmsa biyyattii hiikuuf barbaachisaadha jedhe. Jilli Itoophiyaa Daayireektara ol'aanaa nageenya odeeffannoo biyyaalessaa Ambaasaaddar Redwaan Huseeniin durfamu yaa'ii dhimma Suudaan irratti magaalaa Londanitti geggeeffamaa jiru irratti hirmaachaa jira. Yaa'ichaan deeggarsa namoomaa wilaayaalee waliigaltee dhukaasa dhaabuu taasisuu fi mirkaneessuu walitti bu'iinsa biyyattii karaa siyaasaatiin furuun haala danda'amu irratti mari'atamaa akka jirus dubbatamaa jira. Jilli Itoophiyaa barbaachisummaa adeemsa nagahaa lammiilee Suudaaniin hoogganamu kaasuudhaan lammiilee nagahaa baraaruu fi deeggarsa namoomaa qaqqabsiisuuf waliigaltee dhukaasa dhaabuu barbaachisaa ta'uun eeraniiru. Hawaasni idil-addunyaa deeggarsa Suudaanii fi biyyoota godaantota simataniif taasisuu guddisuu akka qabu kan hubachiisan yommuu ta'u, biyyoota kanneen keessaa Itoophiyaan kan eeramtudha. Yaa'ichaan Ingiliz, Gamtaa Awurooppaa, Faransaay, Jaarmanii fi Gamtaan Afrikaanotaa waliin kan ta'an yommuu ta'u, mootummaa gamtoomanitti dabalatee bakka buutonni biyyoota 14 fi dhaabbilee idil-addunyaa hirmaachuun isaanii beekamiitiin jira. Konferansicha kana irratti UK'n waraana Suudaan goolabuu fi miidhamtoota gargaaruu irraa boodatti akka hin deebine dubbatte. Biyyattiin waraanni hamaa addunyaa irratti gaaga'ama isa ol'aanaa geessise jedhamee lallabamaa jiru waggaa lamaan har'aa kan eegalee fi yeroo ammaa kanas dhaabbilee gurguddoo dabalatee barbadeessutti kan itti fufe. Ministeerri Haajaa Alaa UK David Lammy yaa'iin daandii gara nagahaatti geessuu barbaachisummaan isaa kan itti fufee fi nutis xiyyeeffannoo isaa kanarratti kan goonuudha jechuun dubbate. UK'n deeggarsa paawundii miiliyoona 120 ta'uu kan nyaataa fi meeshaalee waldhaansaa bituudhaaf oolu biyyattiidhaaf waadaa galteerti. Dhaabbileen gargaarsaa Suudaan keessaa namootni miiliyoona 30 ta'an deeggarsa nyaataa hatattamaa barbaadu jechuudha yoo dubbatu sababa waraanaan beela'aa akka jiran dubbateera. Laamiin yaa'ii wayita eegalchiisan hedduun waa'ee Suudaan itti dhiisaniiru jechuun ammoo osoo daa'imman dhumanii namootni nagahaa ajjeefamanii namni hedduun balaadhaaf saaxilamuu cal'isuun dogoggora addunyaa kanaati jechuun yoo dubbatu itti dabaluun fuula irraa garagalfachuun hin dandeenyu jechuun kaaheera. Yaa'icha irratti kan argaman hoogganaan ejensii baqattootaa UN Filippo Grandi addunyaan uummata Suudaanitti dugda galtee jirti jechuunis dubbateetiin jira. Arkitektiin beekamaan bataskaana kaatolikii kabaja qulqulluu argachuuf jedhame. Wurtuun amantii kaatolikii magaalaa Veetikaan arkitektii Ispeen Antooni Gaawudii olaanaa kan ta'ee fi dalagaa gootummaatiif beekamtii kabajaa qulqulluu kennuuf jedhameera.
Gaawudiin nama arkitektii Waaqaa jedhamuudhaan beekamu yoo ta'u dizaayinii beekamoowwan amantaa fi hawwata turistii Ispeen baay'ee kan hojjetedha. Kunis mana amantii Sagrada jedhamu kan faamiliyaa Barsiloonaa ijaarsi isaa ammallee hanga ammaatti kan argamuu fi osoo ijaarri isaa hin dhumatin adeemaa jirudha. Wiixata darbe ibsa Vaatikaan baaseen Poop Firaansis arkitektii kaatolikiitti dhalate kana kabaja jechuudhaan waamee jira. Adeemsa amma irra jiru kun kaadhimamaa kabaja kanaa tokko qulqulluu jedhamuudhaaf gulantaa isaa gara jalqabaa irra jirudha jedhama. Doonaald Tiraamp waraana Raashaa wajjin jalqabde jechuun Zelenskiidha jechuun komate. Doonaald J. Tiraamp waraana Raashaa kan jalqabe Zelenskiidha jechuudhaan kan komatan kanaan duras Raashaan haleellaa Yukureen irratti raawwachuun namootni 35 du'anii 117 madaa'uun guyyaa tokko booda dubbataniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana kanaan lubbuun miiliyonotaa darbuu jechuudhaaf hoogganaa Yukureen akkuma pirezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutiin balleessaa qabda jechuun qubatti qaban. Biyya bal'inaan harka 20 caaltu wajjin waraana kan eegale achii namoota misaa'ela akkasii kennan gaafatte. Kan ammoo si milkaa'uu didee White House-tti yeroo gaazexeessotatti himan kana dubbatan. Pirezidaantiin duraanii Ameerikaa Joo Baayiden dhimma kanaaf akka komatamanis kaaheera. Yaadni Doonaald Tiraamp kun haleellaa Raashaan magaalaa Yukureen saamii irratti raawwatteen dheekkamsi hawaasaa ka'uun booda kan dhagahamedha. Haleellaa gaafa dilbataa Raashaan raawwatteen lakkoofsi namoota nagahaa ajjeefamanii inni guddaan yeroo jalqabaatiif kan galmaa'edha. Waa'een haleellaa raawwatamee yoo gaafataman Doonaald Tiraamp badaa ture jechuun deebisuun Raashaan dogoggora akka uumte jechuun dhagahamus haa ta'u garuu balleessaan guddaa fi kan jalqabaa kan Zelenskiiti jechuun biyya michuu isaanii taate Yukureenitti quba qabaniitiin jiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenyaa waliin